Garuu sirba hindii wayii fakkaatu shaarukaaniin. Shaarukiidhaaf. Jummus gulaa'ee, jummas siraa'ee. Soomani qabdaara afaanirra. La jechuun akka inni itti sirbame akka hindiitti jechuuf. Nashiidaa namaa hin balleessin maal ta'eetiin ijoollee waliin wal na lolchiisin. Sinjaaladhaani. Maki garuu amma jaalallee ofii affeeruun hin danda'amaa wanta kana. Yaa abdusee mataa ragaa. Lubbuu koo bareeddu si jedhu san akka fantiniitti fudhatan. Dubbiin balleessin nashiidaan si Abo kai nashiidaan akkanaa sirtee kai kayasi jaamte akkas dura sagalee dura qabaati waan dhaggeeffadha waan kilaasikaalii qofaa miti. Aboon raadii tokko muuziqaadha ta'e kun haadha muuziqaa yaati. Natti tole miira keessa nagalchaa dhugaa rabbii nashiidaan kun. Ijoolleen gaashabaaba. Garuu nashiidaa miti kun garuu muuziqaadha kun. Kana nashiida naan jettee natti hin fidina muuziqaadha malee nashiida maaliif rabbii keessan ijaati maaliif wal sobna moo saboo nama sobna moo ma uf sobna moo ma walitti kijibna moo hay muuziqaa baasee namni akkamii mana nashiida namaan jaawoo bakka muuziqaa tokko agartee ergamaa rabbii faarsuun tokko baasee jechuudha yoo ergamaa rabbii faarsaa jiraates Allahu a'lam muuziqaa asii nashiida nuun jettee garuu nuun afeerin lammata deebitee qofuma dhaggeeffatu kun. Eessa miliqee? Siif dhufaa eeggadhu. Maakii yeroo hunda tapha qofaa miti waa'ee uummanni keenya maal keessa jira jedhii. Gizeen asirra geemii taphadhu ati uummataaf akka namni uummanni na qaxaree takkatti na laaltan. Ani uummanni na qaxarre. Uummata irraa waan harkadha jeeti miti uummataaf kan sagalee waa illee harkadheen beeku uummata kiyyarraa. Ani akka tiktaakirras feesbuus gaafan akka maraatutti ilaallamee faan qaba. Saba kiyyaaf jee jechuudha. Garuu otuu qooda Oromoo kanaaf sagalee taanu dhiifnee sagalee Oromoos qabsoo Oromoo dhiifnee jechuudha. Bukeetii waan barbaadde dibattee mataan dhaabbattee du'aan jira jettee doolaara 1,000 sin hojjetta 2,000 sin hojjetta. Oromoon ana qofa hin dhalle Oromoon ilmoo baay'ee qabdi. Namni tokkollee waa'ee uummataati akkana naan jechuu hin danda'u. Meerra bishaan na argisiisi bishaan guutuu ta'uusaa. Achumaan ofirra garagalchita laalila sirrii tol qabdee kadhatti. Jabaan achi siqi kaameeraarraa. Naq ofirra mataatti naqi asirraa gadi. Asirraa gadi. Abduu seenarraa bada jeetii. Kaabatiin garaa sillaaf naq asirraa gadi. Asirraa gadi akkana ofitti naqi ofirra naq sirrii tol kaasi naqi. Naq ofitti garagalchi. Garagalchi ofitti. Makki ofitti garagalchi. Baga waraabadha. Okay. T-shirtii sadii jettee. Afur jaafur. Afur. Okay, laalladhu t-shirtii lakkaa'e. Tokko jedhe. Uffatu dura. Isa uffata hojii sadii. No, uffatu nakki lakkaa'amu. Kana malee uffatu malee sadii siyaaf. Afur jedhe. No, afurii miti Abduu akkasii miti. Kun tokko. Waan bakka bashan. No, hin ta'u akkasii. Ati shaarii gara qopheeffatu bishaan mataa gadi ta'e. Abaa bona buda. Lama sadii hafe. Waxxarame sadii hafe. Abaa booshan naa kenna. Beeka ko sadii. Achi. Abaa. Def Abduu seenaa fila. Ana buta maal maal dhaamsita? La, ana kada abaa bona buta nakatti ta'e. Ganta mataa keetti ture. Ati waan fira hin qabneef waan fira hin qaba maaliif narraa hiita? Wallahi firan qaba anis uqsum billahi firan qaba. Waan ta'eef. Ati firan qabdu. Jecha kana jedhee lammata firan qabdu jedhe. Ninja garuu hin haqiin kana booda. Firan qabdu jechee dhugiti booda fitu firan qabu ta'a yookiin. Sota tokko dhaaba. Ati shaarii gata uqsum billahi si muhammad rasulullah. Ati shaarii gata. Digaaddu sirriitti. Huccuun kan kee hin tortorre Abduu.
Taa'e akkanatti socho'in taa'e akkuma kanatti teessa maqaan naqanii qaqayyarachuun taa'e kanatti bis bis. Naga qabda. Abaabonaa guutaa. Kanneen tinii jedhe. Beekaa kiingidha Abdusee kiingidha mana baxabbataa. Kanuma wanti biraa mittaa macaallee. Akkasi garaan nu qabbanaa'e alhamdulillah ana uffata ila ilaala inni kun mallee waan hin qayyarodhu waan hin qabneef ka'ee dawrii uffadhu laal naa obsi uffanni natti jiidhaa jira dawrii isii tokko uffadheen dhufa dawrii tokko qaba. Fuula kan kee bitarraa mirgatti gizee 20. Wayii no akkanaa miti laala akkanatti fudhee jira dirqiidhaan harka humnaan. Okay. Tokko. Jabeessi Abdusee. Anti. Abur. Jabeessi. Ja. Afaan kana keessa if qaban. Sorry. Kudhan immoo gamanaan kottu. Sagalee. Mee afaan kee keessa akka baca godha guutaa akkasii akkatti dirgumsi godha. Baca afaan kee kana keessa. 15 16 18 19 20 way. Adabbii tokkoffaa. Ish adabbii tokkoffaa. Akka daa'imatti daaddee deemaa ni bocha. Ish lammaffaa. Maraadhee. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaalichi kun dhufee gaamma. Adabbii tokkoffaa akkuma jetti nafeessa. Maali adabbiin kan kee? Beekaati. Aboo rabbiin Ramadaan afaanii qabu kun otuu hin beekin haajaa kan kee hunda siif afaasu. Milkaa'i wallahi wa rabbal ka'aba. Min ayna surprise no? Min ayna Dalli amma miliqaara. No. Maali beekaan amma miliqa. Anaatti isa beekaa dhisa. min ayna Miliqa. Maali miliqa? Ifiifuu giiftarri isaatu amma miliqaati. adabbii tokkoffaan shaaworii tokkoffaa akkuma jette. Lammaffaan addarratti jilbeenfattee yookiin addarratti yoo jilbeenfadhee hin faarsuutti beekaa siraaj kiingetti addarratti barreeffatta. Sadaffaan shunkurtii isa gurguddaa isaa fiddee qixxeetti murtee ijatti qabattee teessa koolgeettii hidhii kee kana jala dibatta. Beekaa siraaj kiingetti addarratti. Olkee maal fakkaatti? Shunkurtii guddaa isaa fiddee qixxeetti murtee ijatti qabattee koolgeettiin asirra. Yoo beekaa kiingetti rakkoo qabaa jilbeenfattee billaa aleeka yaa habiibi naar. Makii qabadhu booyin jedhe meerri mimmaan keen argine mallee. Cikkaanii xiggi jechuudha Abdusee biratti argitu. Yee cikkaanii xiggi. Isin bar kilooreeksii intiniitti guuti jettee. Itti dabalee mas bareechitee boo gubachuu qabda as booyi sirriitti. Maali aboo deemi jina itoo itti qalbii akkanaa dhisi. Kana moosi seewu qayyarinaan hin jenne qayyarinaan jan. Kaayinni kun akka inni na aarsee dhugaa miira keessa na galchisanii. Ifiif shawaara jedhe. Maayita bishaan nama takka nama bishaan irraa harkee fakkaata qabdi qabdu seeniiti. Maali kun? Akkana gartee? 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 Amma akkam?
Okay. Jazakumullah. Warri shaaworii naqalchuudha jettanii makiinaa kennitanis. Qurxummii makkaataa yeroo Jazakumullah. afaan. Yeroo duraatii fi shawaara nama galchaarra. Garaan na qabbanaa'e wallaahi laazim. Hedduu gammade. Yeroo duraatiif. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Shawaara illee nama galchuun jaallu. Garuu afaan isaa meetira 82. Jabaa dawrii uffadhee nama. Warri Arabiffaa beeytanu beekaa anta malikal dulloot jedha barreessaa. Makii mataa gadi bishaanitti naqsiise. Beekaa malikal dulloot jedha. Simi taragaagtas kutu bayi akbirin jennee doktori shini. Abaaboo kenna abaaboo afur. Abaaboo guuti warri mana kana andeeggartootan qabu moo dhugum. Oromoon ana qofa hin dhalle. Oromoon ilmoo baay'ee qabdi. Namni tokkollee waa'ee uummataa akkana naan jechuu hin danda'u. Bareedduu qalbii kee shaffanii. Maali qalbii noo? Qalbii tamii shaffanoo? Naan gali. Abduu see maal godhu jira? Laphee kee jechuudha. Okay, qalbii jechuun laphee kee shaffanii jedhan jee bar laphee qalbii kee shaffanii naan jee malee gudura. Morma kee cufadhu. Okay. Makiin garaana nyaatte bar. Adiraa Oromoo koo kennaaf intalli keessa waa tokko firan qabdu itti dhaga'ama. Maal natti dhaga'ama? Mee dura moodhaatu. Intalli keessan kun firan qaba jettee otuu dhaaddattuu namni 200 kennuuf gaafa dhabamu. Ifraataan barna jalaa deemtee bara bakka ati nama dhabdeeti. Waan nama hin qabneef deemtee. Billaahi ergati baate giiftii kuma meeqannaa kennama beektaa? Giiftii gurguddaa. Ila marka intini arba haadha faatee fakkaatu meeqannaa narra gadhiifamaa ture arba gurguddaa. Kan akka haadha faatee. Na sodaatan bar giiftarrii kan keenya sodaatan. Bakka narratti. Haadha faatee fakkaata arbin irra fiigaa ture gurguddaan kun. Baaburri kan minilik baabura intini minilik jedhamu san. Isa 900 meeqannarra oofamaa ture. Asii nachinuu qabii bareedduu asii achi. Mee shubbisi mee. Nashiidaa tokko baastuu ati maki taatee. Maki nashiidaa baaftu mee sagalee kan kee. Yaamtee miin dhufaa. Laa ilaaha illallah sagalee kan dhiisi goota koo dhiisi sagalee kan dhiisi. Ati yoo loltu bareeda. Maal jechuudha? Maal jechuu barbaaddeeti boo? Sagalee kanaan xiqqoo dogongortee lammaffarran deebiin. Wai. Mee jedhime. Ati yoo loltu. Ati naa ergi wiinii narraa baddiyoon wiinii laman qabaatan darbe osoo akkanumatti wiinii uddoonnis jira. Wiinii guurra taatti jiran. Ila mee ati yeroo warra soddaa kanaan hey jettu malee xiqqoo dogongortee waan akka muuziqaa fa'i. Waan akka sirbaa hin jedhin sagalee kanaan. Uummanni achumaan faraxxataate jala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ila amma kana la hinaa ta'atti malee kun du'a haasa'uudhaan rakkoon qabu ittiin haasa'u. Akka kiyyaa kana lal. Allahumma abeeti. Otuun hin jedhin bareeda barka koo. Sagalee hankeme sagalee hankeme. Ila. Allah yoo ittiin sagalee kana uummata miira keessa galuu danda'a. Sagalee bareeda kanaan Abduu Seenuun jeekin jedhu. Maayina duba maal? Nutis gamaa dhufnee rakab. Allahu akbar raakaa gattee. Isi. Mee jedhish. Ati immoo mee sagalee jaartiin jiraasitee ollaatti dirmachisee fakkaata achumatti. Ilaal. Assalamu alaikum ya Mustafa yo hirena ya mtende Inna lillahi yo hirena ya Mindufa. Ya jara keenya warra afaan Oromoo beektan dhowwaan la ilaha kan ko ummanni miira keessa galee Abduu Setti nuuf fiyan.
Garuu kan maki no jedhaara nasi. Maki dhiisi gurra kee. Naa hin jedhe dhugaatiin assalaamu alaikum yaa Mustafaa iyyoo hiriinna yaamtee miin dhufaa. Innaan illaahi namni sagalee akkanaatis ni jira joo namni sagaleen isaa mana taasisaa dhaqanii wayyoo aadaa nyaatu waynee goota koo jettee yootti. Guys, maki na adabuu dadhabdee jirta. Ayyuu የአርሲ ልጅ ቢላል makiin ammas ol neetwoorkii ishii qabee mootii dawwalani akkamuma abbaa ishii goonan talakan. Diyaasporaadha kan itti dawwalee mucaa nu jalaa waswaasaa jiru kun. Maaloo diyaasporaan mucaa keenya irraa nuu bu'a. Warri Kanaadaa yookiin Ameerikaa teessanii makiitti dawwaltan. Wallaahi nuti warri Kaayiroo tarkaanfii isin irratti fudhachuu jalqabna. Namni nurraa isin dhaabuu danda'u hin jiru. Ila isin irraa nu dhaabuun hin ulfaata booda. Nuti warri Kaayiroo intala keenyatti dawwaltanii nu jala biiliin godhinaa jedheen sagalee kan koo labsa. Labsiin ani isin irratti labsu kun hojii cimaa hojjeta jechuudha. Diyaasporaa ta'ee namni makiitti dawwalu tokko jiraannaan isinii dhumate. Jabaadhaa shaadaa qabadhaa. Dhiifama gaafadhaa Abdushees. Hunda ijoollee Kaayiroo eeyyamsiiftan malee dawwaluu dhowwaa makiitti.